rakkoo uummataa fi of tuulummaa mootummaa biltsiginnaa. Nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa fi lammiilee Oromiyaa jaallatamoo dhimma qamadiin biyya alaatti ergamuu fi haala qabatamaa uummanni keenya keessa jiru ilaalchisuun daqiiqaa muraasaaf turtii waliin taasifnaa nu faana bu'aa. Akka seenaa irraa hubannutti mootonni impaayera Itoophiyaa hunduu rakkoo uummataa furuu fi fedhii sabootaa eeguutu hin taane orma biratti maqaa gaarii argachuu fi gurra isaanii guddifachuuf tattaafatu. Mootummaa alaa gammachiisuuf jecha imaammata biyyoota biroo fudhatanii saba bulchan yookiin bitan humnaan imaammata ormaa itti fe'uuf meeshaa waraanaa kadhatanii ittiin uummata jumulaan ajjeesu. Amantii isa tokko balleessanii isa tokko ol kaasuuf jecha qaama alaarraa meeshaa waraanaa kadhatanii kaan ajjeesanii kaan dirqiidhaan amantii biroo fudhachiisaa ba'an. Teewodiroos, Yohaannis, Minilik, Haayile Sillaaseen gochoota wal fakkaataa gochaa saboota hacuucanii bitan. Bara Haayile Sillaasee keessa wayita beellii saboota impaayerettii keessa jiraatan rakkisutti akka waan Itoophiyaan rakkoo beelaa hin qabnee fi quufni jirutti addunyaatti himaa ture. Keessa ba'eeyyuu saree isaafuu bifa addaan guyyaa dhalootaa kabajee rakkoo beelaa saboota mudatee dhageettii dhorkee miidhaa qaqqabsiise. Bara 1974 yeroo uummanni Walloo rakkoo beelaaf saaxilamee uummanni kumootaan lubbuu dhabuu fi qe'ee gadhiisee buqqa'u Haayile Sillaaseen magaalaa Finfinnee keessa basha'aa saree isaaf sagantaa qopheessee guyyaa dhalootaa kabaja. Uummanni yeroo sana sababa beelaaf qe'ee isaarraa buqqa'ee haga har'aattuu qe'ee isaatti tun deebiin hafee faffaca'ee jiraata. Har'a kana kaaseef seenaa Haayile Sillaasee wal qabatu himuuf osoo hin taane har'a jaarraa 21ffaa keessa kan duraarra bifa ammayyaa'een bakka miidiyaa fi teekinooloojiin jirutti uummanni keenya rakkoo uumamaa fi kan biltsiginnaan tolcheen dararamaa jiraachuu isaa ibsuudhaafi. Abiyyi Ahmed akkuma aangootti dhufeen of tuulummaa itti dhaga'amu to'achuu hanqachuudhaan humnaa fi dandeettii hin jirreen addunyaatti of lallabee waggaa utuu hin guutiin salphina haguuggatee gale. Har'as salphina kanarraa kan hin baranne wayita saboonni impaayera Itoophiyaa keessa jiran hedduun beelaa fi balaa uumamaa biroo rakkachaa jiranitti wayita saboonni sababa rakkoo nageenyaa mootummaan uumuun dararamaa jiranitti akka waan uummanni nyaatee quufee irraa hafnaan gabaa addunyaatti dhiyeesseetti qamadii alatti erginee jechuudhaan qote bulaa dhiiga boosisee akkuma amala isaa addunyaa sobuuf yaalaa jiraachuutu mul'ata. Namichi soba lallabee addunyaa gowwoomsee noobeelii nageenyaa badhaafame kan warri noobeelii kenne ji'a muraasa gidduutti gaabbee uquba of nyaate har'as ija shaboonni qatee soba qindeessee ija addunyaatti ba'eera. Lola waggaa 150 caalu lola waggaa 400 olii guyyaa 40tti nan xumure nagaan buusee ollaan walitti araarsee jedhee namichi dhaadate har'a utuu uummanni beelaan dhumuu utuu addunyaan gargaarsa qaqqabsiisuu dadhabdee watwaattuu qamadii biyya alaatti ergine jedhee yoo soba gingilche nama hin ajaa'ibu. Namichi otoo manni isaa gubatuu abidda ollaarraa dhaamsuuf deeme inni utuu gidaamii fi miyoo keessaa lolli geggeeffamuu Asmaraa fi Kaartumitti nagaa buusuuf marmaaru har'a utuu raayituu Sawweenaa, Gindhiir, Dawwee Sarar, Gaasaraa, Gololchaa fi gammoojjii Baalee keessatti beelli uummata rakkisuu qamadii baddaa Baalee irraa qote bulaa harka haqaaqanii guuranii miidiyaa of dura naquudhaan qamadii biyya alaatti erginee jedhanii yoo dhaadatan arguun akkam nama ajaa'ibaree. Utuu hangaftichi Oromoo Booranni sababa ongeetiin beelaan waxalamuu utuu Booranni gargaarsaaf harka isaa bal'isee addunyaatti watwaatu utuu ilmi Oromoo sababa beelaatiin barnoota irraa cituu utuu lubbuun namaa fi beeladaa daandii irratti sababa beelaatiin darbuu qamadii alatti erguu eegallee baga gammaddan jedhanii yoo dhaadatan addunyaan akka uummatichi mootummaa hin qabne hubatti moo dhuguma qamadiin Itoophiyaa irraa biyya alaatti ergame jettee Abiyyi waliin dibbee rukkuttire. Addunyaan kun silaa buburreedhaaf malee silaa gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Oromiyaa keessa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo beelaaf saaxilamanii gargaarsa barbaadu jedhumoo isa Abiyyi of tuulummaaf qamadii alatti ergine jedhu dhaga'uree laata. Isa Oochaa fi UNICEF Itoophiyaa keessaa daa'imman kuma dhibbootaan lakkaa'aman nyaata madaalawaa dhabanii beela'anii dhibeef saaxilamaniiru addunyaan birmachuu fi qabdii jedhan sanatu dhaga'amamoo isa kijiba hanqaaqan kanatu bakka argatare. Kan ajab nama jechisiisu garuu qote bulaan Baalee kan qamadii kana qopheesse faayidaa tokkollee utuu hin argatiin biltsiginnaan gabaa irraa kutuudhaan akka ofii murteessanitti gatii gad bu'aa dafqaa fi baasii qote bulaa hin deebifneen bitanii qote bulaa dafqa xuruursee qamadii kana kunuunsee calleesse dhiiga boosisanii yoo fedhan humnaan doorsisuudhaan irraa saamanidha.
Qotee bulaan Baalee inni qamadii kana oomishe gatiin lafa isaa fi gatiin dafqa isaallee hafee baasii maallaqaa kan qamadii kanatti baasellee osoo hin argatiin dhama'ee sassaabee harka qullaa hafeera. Oomisha ofiisaa qotee calleessee gabaatti dhiyeessee akka hin gurguranne dhorkameera. Qabeenyuma isaa kan lafa isaa irratti oomishate kontirbaandiidha jedhamee waliin hidhamee saamameera. Kun egaa kan mootota impaayeriitti darbanirra hamaa fi gidiraa ta'uusaa kan ibsu keessaa isa xiqqaadha. Har'a kutaa biyyattii adda addaa keessatti beelli saboota rakkisaa jira. Rakkoon nageenyaa xannacha hin buqqaane ta'ee bakka hundatti balaa uumeera. Mootiin impaayeriitti Abiy Ahmed garuu gurra cuqqaallatee rakkoo beelaa kan uumamaa fi namtolcheen dhufe kana bira darbuutti jira. Rakkoo nageenyaa silas ofiisaa akkuma uume rakkoo beelaas ofuma isaa uumaa jiraachuutu mul'ata. Kan nama gaddisiisu garuu biyyi keenya Oromiyaan harka of tuultotaa fi nyaara addattootaan kabajaa dhabdee beela lammiilee isheef wabii ta'uu dadhabdee lammiileen ishee harka ormaa ilaaluudha. Oromiyaan qabeenyi itti hin hir'anne, beekumsii fi ogummaan kan itti hin hir'anne, beektonni waltajjii irraa dhiibamanii qabeenyi ishee qisaasa'ee lammiilee ishee balaarraa oolchuu dadhabuun nama gaddisiisa. Kun garuu akkasiin akka itti hin fufnee fi lammiileen Oromiyaa wabii jireenyaa argatanii jireenya qananii kan jiraachuuf jiran ta'uu shakkiin tokkollee hin jiru. Salphaan salphina hin quufne bara baraan uummata keenyatti taphataa hin jiraatu. Silaa utuu mootummaa ta'ee beela uummata saamoo gurra guddisa alagaatu itti dhaga'amare. Silaa qamadii baddaa Baaleetti kan dhiyaatu rakkataa gammoojjii raayituu moo biyya Arabaa yookiin biyyoota Awurooppaa dharee. Silaa Baaleetti kan dhiyaatu Gujii moo Eeshiyaa dharee. Kana dhaloonni haa deebisu. Dhaggeeffattoota qophii daandii baaroo kan har'aaf qabanne hagasuma. Chaanaalii yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuun akka nu hordoftan isin yaadachiisa. Hiriyoota keessaniifis akka qooddan dhaammanna. yuutuubii, telegiraamii, feesbuukii fi tiiktookii irraa daandii baaroo yoo jettan nu argattu. Qophii biraan naga walitti deebinutti nagaan.